Tube. Qaranyo Tube. Mega qabsoota nyasan isaan geessa waan hin gaafatti deeggartii isin geessan qabsoonni gibdurri jira barqanaaf isaan geessa. Baru dubbiin wanta na jira taate namni tokko na gargaaru jijjiiranii hin beekamu. Akkamitti gaafa maallaqaas akkasittiin si kanneetti naas deebisiin hin jenne. Bakka na jijjiiranii. Memang lenong ni semua orang guru tu, kami tu malah kaya lagu orang berbangun, kerana tu awas nama bisa, kami gara-gara tu, ini nunggu apa tu, insyaallah orang punya malah ini sanis, rumu denda, gah malah ini sendiri, ini no, tapi di rumah lagi pun sah, dulu. Amma malah ini sendiri, ani sama bakal jadi ada tu, dulu no malah guru udah sana kan ni, sanifu amma andinya berbadi, okey sama sanis tu. Oke, jika tiada degaran dari bini lupa jadi tim baca, jadi kuat bagi saya tidak. Jadi, anak sungguh, dan itu begini syarat lain, anak sungguh bisa ni kau berdiri berbagi. Amas dia nak goretin, sunara kalau ada buat deh, kalau berjalan kalau tak kau juga deh, sini nama sini gabat deh. Agarran mau malak ahute malak aja lah gorte malah din kan agak ifte saya tu cuma malak asnya kisah ni sakka din hak din kayaknya kun din hak ate semua bekhoti malak asik kan amma sanifu saya tu kayaknya vi isas wal bira fennete akisitti wala hasesne wala mansifne akisit din hak asana semua kan itu bijitan akanati lalla udirani akisit wala mansifnati atis dubagus fetu miskinum tin jirati fetu tujarum tin jirati fetu maleni jirata fetu jirach bata din kana uno me anga maleni si du fekana muwana tikarate us nagarre kana deddemte tu bash godu male Kan karane bash. bakka uno akasitti miskinum ti desain obsite din haqa kana qara'u qabdan sinjan rulal laddi khawante chifte namni sojiche sunjiru Ayyana. amma shati kisan barbane wala fidu kam wala dan jolen tu anjir tu Ambar What ho? Oh. मैं बिलाल तो कोई नहीं अब बिलाल कुन जिमाना फिरने बिलाल इधर इंडी माल करो जिरो ये सब जिरो semua namanya kami kamar negara mana namanya negara mana itu lah kata jennan ini negara mana Arab diam khas me mal lanjut semua mal mana apa risa أول شيء خير كيف قاعدون الحمد لله رب العالمين. جامي. أيانا أيانا كان. Abazia. Abazia. Mal gitu. Abazia wangi. Abang somang kecil amam bersu gize subi anam shano basi kecil mal jar sukun zat na noyam. Hai. Amman kecil mti. Bangkam tuh. Welcome. Hai. Oh so if you udi se jir jar sukun ima kya manu kai hone ram nadim jinura. Woi. Oh man man jisa. Esi ramma. Ari. Amar Yo. inka amne gurba kana Ada. gabbai jin mal mana jisa wala bai jin ne gat Woi menam ni gana makam irrabo gana menam ni kamirrabo me hal kan gutu ka tara mulle jane tuma abo bilal
Maal mara ba'o tasaa ganama. Barabbaa man bishaan obaasee gisee subii kanaan dhufee gachiise. Bishaan obaaf tasaa. Abba mee duba barcaa kan yoo guurtee. Mucaa tokkottis maal hin ganne ammar. Ammar booyyee fi barcaa fi bishaanis gabbaas mee. Hoosiin gattaa mee. Garuu wanti dibbeen shirkiidha yennoo kanarratti ragaan qabatamaa ni jira. Ragaan ni jira. Ragaa ni jira ragaa gurguddaa jira ragaa bareedaa jira. Ragaa san ka sila naa mirkaneessitee hin barbaadamu. Maara akkam qabu sanitti shakkiin qabaatis fi mirkaneessa akka yabattis fi mirkaneessaa miti. Saayiba hojii tokkonis inninis kanaa garagalu jijjiisan sheekan fayyiniin fidadda naan jee ati sheekan ke fidadduu naan jeeti akkami yoonii fi wajji deeynee sheeka sanii wal dubbisan. Maara akkam qabaatin akka yabattin ni dhayna akka yaba wal dubbifna murteessaan kitaaba. Daakkoonii sana obaaf deebittee. Akkami duba jimaan san dhiyaate moo. Amma biqilee bakka torbee kana keessa irraa hin guruu deemu. Irraa guurtaa? Akkasii jabaan dhufa bar ganama hoggaanii fi ijoolleen xixiqqoo raftu tun xoraa kana na qabsiifti beektaa ibidda na qabsiifti. Lakkii abbaasanii miti jimaan san jara iyyeetiin bar jimaa san obaasee akkasii subii tan akkasii dhufee gachiisa. Ayye ammar hotuuti jimaa fiddeemi kunoo bilaal kiyyaa'u jimaa naa fiteeti. Yeetana asuma naa gattaa ilaalaati abba asuma naa gattaa asuma gattaa ilaala. Yesu dooman tokko toomaa isa keessa. Saanuma bira jira barman guddoon tun ganama yoo jabanan goone waa humnaas hin qabdu woome jimaa kana irraa guuteeti akkasitti naan ooyitame akkasidhe bar ganama kana asiin achi kuteetiin daga kasi finne ammaan tana dhufe beeyte eegaan fi ooyiruu oni sana obaafte dubbii fixxe moo ooyiruu sana hedduun itti lafee durii oduun kaabii cabsuutiin ilkeen unarraa buute. Ragaa kitaaba jettee fintiin saayikiloojii illee qabda yaada sammuu yaada isaan irra bilchaataa ta'e fiddee yaada isaanii walxatu kan bakka isaan deebisuu danda'u kanaa jira waan ta'eef kana kitaaba ragaa kitaaba jettee kanaan ibsuu qabdu. Duba sheeka wayii yaadaa fi teekinooloojiitii fi kana waa'ee poolitikaalii faadhaan fayyadamnu. Maara akkam qabu sanitti ati isuma bira ogeessi isaa wajjaa sun karaa sanitti yaaddee ciqamtee hin rakkatin. Kootu kunuun Fayyada. Fayyada. Aboo shayitii jimuudha waraadii sun numan jabaadhe. Shayitichi maallaqaan nu bitaa jabina maalii qaba sana shayitichi. Maallaqaan nama bitaa taawwate. Nagaa fayyaa. Nagaa fayyaa. Imaltu irraa yoom galtan? Haala yaadamne yookiis imaltu irraa haala galle isin akka migaagantii nagaa fayyaadha. Fayya nama shaaf. Barbaannee akka migaa. Wanti bareeda yaa. Arsii deengatti isin kan kun sana akka godhanii irraa qabdi akka migaa walii qabu jirtu ammoo akka jirtu. Sheekha darsimaan naa deessa gurbaan bitamee jira. Ayyuu sidee keenya kunoo. Eeyyisuuf bar bitameeti nama isaatti keessa keenya taa'uunaan maallaqa nyaachise akkasitti gaddisee jira hojii kana. Bakki waan hin bitamne sheeka nagee mayyaa. Nagee mayyaa. Raajaa hojii mere. Maal toosii kana bu'aan jedhe. Bilaal mee kan ijoollee sana ilaali maal fakkaata ijoolleetu wal gooftu. Maqaa na balleessu deemu. Nagee mayyaa. Kunoo sheekha abbaa Bilaal san Gaamee ni gaafannaa. Uummanni kun maallaqa akkana diingalgalchee zibaana kanallee sodaatu laalu zibaana qabrii kanallee guyyaa qiyaamaa qabrii kophaa isaan geessu kana. Eebalaan illee guyyaa isaa isin himeetiin jira yeroo ammaa akkasatti teekinooloojiin babal'atee namni amantaa ta'e jedhan maallaqaan bitamuu jira isin hin jee isin himeetiin jira. Eegaa sanumaan nagaman na gaddaa Yuusuf keenya kan milkataaf illee bachoon achaa qara'u jirraati nuun jettee ani akkamiin isin jechirratti sheekootiin teenya taa'ama dura muka jiidhin baala muka jiidhaatii fi hunqaafaa nyaachaa qara'u jirtu kan isin jee ni irraanfattee kana cifa. Sheekha dubbiin amma isi jiruun ta'in abbaa Bilaalee ragaa jiraa jirtun isaan nyaachisuutti hin jirtu na fakkaatti iyyeen fuula isaanii ilaalu fuula isaa ilaalu Yuusuf keenya kana itti fideetiin ka'ee amansiisaa uumee akkasuma malee nama nanee isaa. Maqaan taati maara gaa. Kana nama gurguddaa kana bira dhufneeti gorsa irraa furan alaalu ganama galgala dhufneeti gorsa adda addaa bojibboo hibboo maafmaafsa akkasumas seenaalee ulamaa'ii
seenaalee adda addaa akkasumatti egaa taffiirtaa waan jantagani beeytanii miika ati ilma eenyuuti abalu jedhanii himachuu takka baaka akkasii walirraa baraatu beeytaa nuti gaafa ijoollee isin ammoo zamanni keessan kun walloluu feesbuukii jedhanii feesbuukumarra taa'u amma faa zamana kana waan tokko dhufe maal jedhinsa ammoo maal jedhanii maqaanarraa muca Facebook jaanini. Facebook entan isa? Facebook malee tokko dhufe jaanii bar. Internet jaani sani mo. Waan Internet. Interneta? Utubii la. Utubii kun wala utubii janiiti. Utubu masanuma fi gamas waan dila tokko kutti kuttoonuma janiiti waanuma kanarra turtii beektaa ijoolleen zamana. Waalaikum salaam. Omoo, daga. Bilal, ati mooyyaa bilcheessimee ijoollee takkaatu na yaame. Hoota ilmaan kiyya hoota. Akka manguddummaatti yoo kana yaammattan taate. Manguddummaan teenya kitaaba keessan jala yaati. Kitaabaan dura sheetichi isaa dhufee sheetichi isaa san dhufee Yuusufeedha. Dhufee. Mee isa jira. Kunoo si'ina jira wayi bara. Ay sanattuu hirkatee jira. Sanattuu hirkatee jira bara. Mee qasa namallee dubbiftu waan sin harkuuti. Maal isa? Haasaa wajjirtan jeetumaan bara sheeka. Haasaa wagga fudhatanii geessin dhiise. Ay nallee dubbisuu nallee waan dubbifne hin beekne haa beekte. Amma mee isin sheekootiin tun dura isin lamaan kun walii galchaati. Akkasiin nuti isin jala yaana. Ilmaan kiyya kunillee laalkaniin qabadhee dhufeetillee kun. Ganama kana isaanumaa wallolu jiruun dubbii takka kanumatti na yaamaniitiin ganama kana fixee dhufe. Achumatti dubbii tana otumaan dubbachuu jiru darasichi keekun dhufee na yaame. Amma waan son taateef ijoolleen tun illee wahuma keessanii kana odoo haasoftu wallolte. Bukaariin achi keessa kaayee jira kitaaba kana keessatti baabu darbi dhufinni kaa walimati jee. Kana keessa jira jechuudha. Waaqa haa kun ogaa ilma kiyya fidateeti. Akkam jetta kanarratti. Qeebeleef kana achirratti eega Bukaarii keessa jiraate manillee waaqa jallooti hin qaraane. Quraanumaa fi usulaa fi bakka toohida qaraaneetu bakka akkanumatti ilma kiyyatti ni qabda ragaa. Amma gaa Bukaarii illee na bira jiraachuu baatu amma kun laasuun inni maajaa inni kuni kana keessa illee banee isin garsiisuu hin danda'e jechuudha. Yoo nu garsiisan amma banee isin garsiisan. Asii kottu. Allah tani nan barbaadu kamini beeytani. Kitaaba wal dura bantanii wal garsiisuu keessanii fadha. Asiki sheekha. Sheekha asiki. Asiki sheekha. Kuno ati arfiin biyo kubaatelle gaa shayini quraan qaree jira. Arfiin biyo kaami. Baabul qinaa'i wa dubbiya. Anilleen dararame ilmaan kiyya kun guutuun guyyaa waluma lolan. Wal dhaban. Gandaa fi gandaa walibbo. Aanaa fi aanaa walibbo. Lubbuu nama meeqa abbata. Diin kan lubbuu namaa walitti araarsu malee akka diini gadi hin naqamne godhu malee diin namaa lubbuu ajjeesaa hin jiru nuti akka dhageenyatti ulamaa gurguddoorra waan san taateef amma eegaanii fi walii amantan akkasuma jaajettanii walii galtanii mi akkas taanaan oofii waliin jaawoo. Oofii jeen sheekhaa kana itti balleessitee jirta. Darasaasaa jalaa bittanii. Waan irratti illee wallolee hin qabu beeytaa. Sireef nama jabeettuun sallaa lammaan tan akkatti faradaa ta'ee jiru laata jiba. Waa'ee inni samii manki jibee baran. Lolu bara bilaash hojii deemu jirtaati. Baay'ee nama gaa'ee sheeka jaban si haa barani. Namni miti warra diiqaatee deemnaan iddinuu sheekumaati. Amma garee dhiifama naa godhe. Osoo inni mooyuudhaa fi maaree nagma amma faansu osoo hin ta'inna nuti wanni guddaan keenya wanni irra wal dhabne aqiidadha. Aqiidaa fakkeenyaaf amma rabbiin arshiirra taa'aa jedhanii odeessan jechuu isaan akkana jedhanii namatti himan. Namni arshiirra taa'ee rabbi fakkeessu islaama waan hin ta'iniif kanaafuu shaadaa qabachuu barbaadanii jedhe isaan amma. Akkuma amma gurbaan kun juutti isin rabbiin arshiirra taa'a jettanii ilma kiyya. Nuti akkasuma jenne. Allahu akbar illah. Akkami Yusuf keenya kunoo shantichi maallaqas nyaachisee waamane gaa'e mee tokkoon jettan maas irratti. Lakki an amma amantaan garagala isa jala iti an dureenoo shantichi adaraagni boqqolloo dureenoo nagee mana tokko hin gorsiise. Ana garagaleetiin jira. Wayyaa Yusuf keenya duraanuu nama kasaartee dhaqqabamte amma yomaa rakkoon qabuuti
تنمر الدوام رب جاكودو قامتي شيء نخيتو لك وما جراتي تنمر الدوام سنابودو عايز لجو خسارتني تودك أبو أولا كنو أكلو تبربان أكنا ولتو خيسن أبو بلال تكون أبا بلالو مو يان داني مو يان في دوام سيبا كون توكم ما تنا رجباتا بيا كسبان ربي كان جنو